मैं वीडियो खाना इलाला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु वीडियो निसिन asgubbatti agartan kuni Awurooppaan biyyoonni faranjiidha kan yeroo hunda waa'ee dimokiraasii lallaban gaafa dimokiraasiin kun deemee gaafa dhufee hawaasa islaamaa bira ga'e shororkeessummaatti garagalaa jechuudha. Viidiyoon kuni guyyaa dhiyeenyuma kana torban kana keessa jechuudha kan raawwatame. Gurbaa motoraan deemu kana maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti maxxanfatee jecha I love you Muhammad jedhu barreeffatee osoo deemuu arge poolisiin. Humni biyyattii argee jechuudha. Maalumaaf waan kana maxxanfattaa jechuudhaaf sababuma inni maqaa kana motora isaa irratti maxxanseef jecha isallee reebanii motora irraa kuffisanii hawaasa guutuu reebuutti garagalanii hatta manneen nama islaamaa achi keessa magaalattii san keessatti argamu diiguu eegalanii jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Achi booda maaltu ta'e hawaasni duraan gurbaa san qofatu maxxanfatee deema ture. Eega jeequmsi kun uumame hawaasni guutuun ulaa manaa duratti mana isaa duratti maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maxxanfatee I love you Muhammad jechuu maxxansuu eegale. याइन गुड्डों का एज चूड़ा और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। आई लव मोहम्मद बोलना हमारे देश में अपराध है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है। Critics say the crackdown reflects the treatment of Muslims under Prime Minister Narendra Modi's Hindu nationalist government. It's been accused of turning India's institution against its 200 million Muslim citizens. Activists say Muslims are being systematically marginalized in India. Experts argue that these actions violate India's own constitution, which guarantees freedom of religion and expression. कभी किसी मुसलमान ने गुस्ताखी करी है किसी भगवान के, किसी गुरु नानक के या किसी भी धर्म के नजदीक? नहीं, मेरे नबी ने सिखाया है। India's Muslim community fears that this is not